السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ما أركبونه كوجامتو تدا وتو عاش عندك كديرتو أكون جرت. أيه كم إنسان كوجامتو تدا وتو تكينيا أرا دشاني دفنيرة. إجا كوجامتو تدا وتو تكينيا. قول يرايو استديو سينو كينيا نفكا ولا قون كينيا نفو مالف كوجامتو تدا وتو تكينيا. نولي سي يانا سنيلوني يدني سنولي سنيني سنيلوني يدني. كسمامي. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya amma har'a dachaanee wanni qabannee isin dhufne waan baay'ee bareedaa fi akkuma san das nama jedhudha. Mee ati irraa haasa'e waa lama isin qabannee dhufne jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kan irraa haasa'u dinnan durallee dubbii dhaabee beektaniire ammallee immoo mee irraa haasa'edha jedhee gara jedhee ibseera. Maaliif meeshaa mana keessaa kana baay'inaan dubartii ilaala jedhee yaadee ta'uu danda'a. Hundumaafuu daawwattoota keenyaa irrallee maal qabattee dhuftee waan jedhame meeshaa mana keessaa qabadee dhufe mana keessaa gaadaa keessaa bichaa miti kan dhiiran ilaalu hundaafuyyuu share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun raanfatina warroonni bilbila keenya barbaadan immoo nuti afaan himna gizee baay'ee garuu warroonni afaan hin qabachuu dandeenye mata duree irratti tokko farratti barreessina yookiin komentii tokko farra isin kenna achii dhaqaatii qabadhaa isin jenna daawwattoota keenya afaanillee warri qabachuu dandeettan duwwaa 9 77 69 66 Shantama jechuudhaan. Serga badee. Zimmi jettee bara. Achitti sila kaameraa keessatti ilaalan sodaattu. Maal asitti ilaalan sodaattu kun kaameraa keessatti ilaalan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a akkuma deebineen haasaa hin baay'isnu amma gama meeshaalee isinitti agarsiistu deemna. Meeshaalee keenya jalqaba irraa haga dhumaatti ilaaluudhaan warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkuma san immoo mallattoo doolaan mirikiliituu dhuquudhaan akka yeroo hundaa daddafee isin bira gahuudhaan isin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya mee ilaalaan bareedu laala maashaallah leek. Sirriitti ani ifa turratti qajeelaa sirriitti mul'atu malee aziraari akkana kana adii kanarra illee qaba daawwattoota keenya hundumaa bal'inaan gadi hirkaa kaameraa achirraa siqeetiin isin agarsiisaa akka isin beektan sanitti Aayishaan immoo takka takkaan zarazzartee gatii isaa wajjin isin himti. Isin haga dhuma viidiyoo keenan hojii turuudhaan laayikii san gacee hunda gatina sheer illee waliif godha akka daawwattoota keenya nama biraa nama haaraa bira gahutti Oromoon teenya baay'eedha ka achi addaan deeme nama biraa akka gahu taasisa isin jenna daawwattoota keenya subscribe keenya illee ol deemaan jiru maali subscribe nu godha isin jenna daawwattoota keenya nuti bar laalame tokkoffaa gisee manaa baane gaariin deemnetti bajaaji bira keenya achirra deemnetti bakka meeqa geenne jechuudha meeshaa kana bibbinne akkatti waliin geenne asiin geenne bareechinee viidiyoo isin agarsiisna isin laayikii gisee tuutan gisee takka akkasanii bar subscribe yoo gootan illee isin kabachiisu jenna kabajamtoota daawwattoota keenya ammaan ani asumaan kaameraa aashatti dhiisee tumaaniin gara isin agarsiistu deema jechuudha nagaanaa ta'a. Hayyee daawwattoota keenya amma kun meeshicha isinitti agarsiisuudhaaf ani gara kaameraa fuulduraatti argamee jira kadirmootu seeraan waraabudhaan isin agarsiisa. Hayyee daawwattoota keenya silaa bunan danfisee isin agarsiisa laalame rakabootiin qophaa'ee jira garuma biraatiin jiru rakkoon kan ta'e silaa laala haa bittinni godha laala mana kana rakabootiin kuni ifuudhaan silaa ardii kana hunduu bareechaa garuu uumaa gochuu hin danda'amne ifaan keenya gisee fedhe deema hundumaan fuyyuu nu sadii jennee hojii keenyan dhiifnu laalame. Firaasha akkana bareedu tiraasii wajjinaana kana dardarame buleetiin teenya bitattee qopheeffattee jirti amma gatii isaa takka takkaan isinitti beekaniin isinillee warra bitachuu barbaaddan akka hassabattanii bitattan isiniif ibsa jechuudha daawwattoota keenya kallattimaaniin gatii isaa isiniif hima. Hayyee daawwattoota keenya galmee birachuu keessaa ba'e jechuu dandeessu jecha tiraasii 12 tiraasii 12 addatti gatii isaa akka isin beektan hundi isaatu adda addaa uffataa fi tiraasii adda addaan baasee isinitti hima jechuudha daawwattoota keenya. Tiraasii 12 qarshii 3,600 bitamti. Tiraasiin tuni habbaan 12 jechuudha uffata isii malee. Uffanni firaashni 4 qarshii 8,000 bitama. Uffata firaashii 4 qarshii 4,000 bitama. Uffata tiraasii 12 qarshii 4,000 fi 200 bitama. Kun isaa walii galatti jechuudha qarshii 19,000 fi 800 ta'a jechuudha. Tiraasii 12 firaashii 4 uffata isaa guutuu wajjin akkas dhufa sufratu jira sufraan kun jechuudha baay'ee guddaa fi bal'aa kan ta'edha akka doora irratti fakkaatiin kun laala addatti kun nyaataati kun addatti asii kee kun akkasii caafi firaashaa yoo ta'u kun akkatti hojjetama kun kan nyaataati as jala immoo kun qabunaatti tura meeshaa tura jira kaasee isin agarsiisu ni beekta waan ta'eef jechuudha daawwattoota keenya qarshii 1,800 bitama nuti jechuudha asiin dura firaasha wajjin waan hodhamu si'a hundi namaatu bisee ajajatu sufraan addatti gatiin isaa kana beekuu qabdu isin jedha daawwattoota keenya qarshii 1,800 hojjetamee isin jedha daawwattoota keenya kan ta'an mootuyyuu
tiraasii shan qabdi obboleen ta'e kana malallee tiraasii kalarii biraa jechuudha. Injiraami tiiree kun saalonii tokko yoo ta'e saalonii xiqqoo itti barbaadine fakkaata akkasiin jettetti tiraasii tana hafaayii jedhama jechuun kun haala kanaan takkatti tana dire jechuudha. Huccuusa baay'eetu jira garuu kun abbaa shan todhabe jechuudha. Huccuu adda ta'edha. Baay'ee bareedaadha. Kalariin qaba isiin filatteen diizaayinii asirraa qaba. Azaraarii bakka hedduu qaba jechuudha. Kun xiqqoo sirriitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Azaraarii bakka hedduu qaba. Baay'ee bareedaa fi kwaaliti eeggate irraa hojjetame. Gatiin isaallee akkasuma ni dabala. Daawwattoota keenya tiraas carqiin kunniin jechuudha. Qarshii 350 kun garuu 370 birri 20 dabalata jechuudha. Sababni isaallee geexee asirraa qaba. Azaraarii qaba. Kanarraa ka'e jechuun isaallee iddoo addaati. Kun jechuun baay'ee tankaarraa jechuudha. Amma dhufe faashinallee waan ta'eef 370 takkattiin isii uffanni jechuudha. Yoo bitachuu barbaadan ni danda'ama isiniin jedha daawwattoota keenya. Firaasha isaa wajjin hodhuun danda'ama isiin garuu abbaasha addatti soomicha ajajattee tiraasii shanii qarshii 1,500 isiin bitatte jechuudha. Uffanni tiraasii shanii qarshii 1,800 bitame roottoo guddaa qabdi obboleen ta'enna. Roottoon kun duratti beekamaadha keessa keessis. Daawwattoota keenya rootoo kana qabdi obboleen ta'enna. Kolfii qabu jechuudha meeshaa isiitti naqnee kallattii waan duratti erginaaf jechuudha. Kan haala kanaan kana fakkaata roottoon obboleen ta'enna qarshii 3,500 ni beeytanii duraanii kan gatiin alhamdulillah hin daballee gammaa jechuudha daawwattoota keenya. Kan itti aanu mootiyyuu rakabootii diblaayitii qabdi rakabootii diblaayitii akkuma isin argitan kana kun siin isaa wajjin haala kanaan bareedees ta'aa jira. Baay'ee bareedaadha rakabootiin kun isaan taasisan qabanii beeytanii gatii isaa immoo qarshii kuma hayyee daawwattoota keenya keessatti immoo jookii warqammaa qabdi obboleen ta'enna jookii warqammaa kana kunoo akkana jirtu baay'ee jookii warqammaa bareedduu tana bitee fi jira isiniin jedha daawwattoota keenya jookii warqammaan ayinata qiyyaratee kalarii warqammaa of keessaa qabu malee diizaayinii adda addaatiin dhufaa kun immoo kana fakkaata kun daawwattoota keenya warri isinti bareedu qalabachuu dandeessanii gatiin isaa 2,000 hunduu kalarii jedhee qayyaratu 2,000 jechuudha. Keessatti immoo minxaafii guddaa qabdi obboleen ta'enna minxaafii guddaa isin agarsiisa. Minxaafii guddaa baay'ee bareedaa ta'e qabdi obboleen ta'enna kun laata. Silaayina fa'aa iddoon xiqqaadha waan ta'eef maali amma iddoon rakkisadhee deemootu akka jalaa hin diigamne akkamatti garaman isii haga dheedheesanii afur dhabe kana fakkaattiin jedha daawwattoota keenya keessallee akkana jira. Kun kana fakkaata keessallee agarsiisan jiraata. Keessallee kakkaan bareeduu fi orjinaala ta'edha jechuudha daawwattoota keenya. Kana jaala baay'ee isin agarsiisuun barbaachisu maali minxaafii ni beektan namni biyya arabaa jiraate minxaafiin beekne hin jiru. Baay'ee bareeda fi baay'ee eeggateedha. Obboleen akkuma sumaan meeshaa keessatti laalladhuu warra xalabachuu barbaadanillee xalabadhaan hin jira. Minxaafichi gatiin meeqa yoo jettan minxaafiin 4,200. Walalii meetira 3 fi walalii meetira 2 qabdi obboleen ta'enna. Kunoo jira walalichi kalarii isin agarsiisa malee ni jechuudha. Maaliif hiikee bittinnee sun barbaadu akkumatti akka deemu kun isikitti agarsiisa. Bakka lamatti muramee kuni ka meetira 3ti ka jalaa immoo ka meetira 2ti kalarii warqammaa deemimmoo iyyuu orjinaala walaliin kun jechuudha. Ka meetira 3 qarshii 990 bitame ka meetira kun 600 fi birrii 60. 600 fi birrii 60 bitame isin jedha daawwattoota keenya buna kiiloo 2 fi sukkaara kiiloo 2 qabdi obboleen ta'enna ka biraa jechuudha. Kunuun bunillee haala kanaan mazanamee jira. Sukkaarrillee haala kanaan mazanamee jira. Warri isii meeshaa bichaa osoo hin taane yoo meeshaa banan bunni yoo keessa jiraatu ni beektanii yeroo maasanii nagisiin gammaddu. Laalamee meeshaa kan hunda caalaa jechuudha. Namoonni baadiyyaatti namoonni buna jaalatan namni gurguddaan jechuudha. Buna kanatu isaan gammachiisa. Yaafatanii meeshaa kanallee manaan bareeffatanii du'aayi akkasii godhan abdii irraa qabna isin jedha boleettiyya. Isinillee meeshaa guddaa bituun keessanii garoollee meeshaan sun warra keessan bira deema waan ta'eef warra keessan gammachiisudha. Buna bitaaf jedhanii. Buna sukkaara yoo bitanii zeetii yoo bitanii yaani maafi miskila isiniin jedha waan xiqqishuudha garuu immoo gammachuu fidaa jechuudha daawwattoota keenya du'aayii fidaa jechuudha daawwattoota keenya na birallee deemtu yaani isin bira jira waan jedhu takka fidaa haati namaa hin gammaddi jechuudha daawwattoota keenya haadha keessan gammachiisa isiniin jedha bunni kuni
kiiloo lama qarshii 900 bichaadha 150 sukkaara birrii 200 bichaadha kiiloo birrii 200 waan ta'eef isin jira daawwattoota keenya gatii xiqqaadhaan du'aa argadhaa isin jira namaaf xumuree jira waan gammaan hojjetanii guddaa isin galateeffadha isin kabaja isin jaaladha haga viidiyoo biraa qabadhee walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Makiyaje laal meeshaan kee kaafallee argaan si bitee jira sin jedha bifti rakaboota abbaa gadaa akkuma dibee kun isa kana sufraa isallee kunuuti meeshaa giraamootu gurdii obboleetteeti si agarsiisa gurdii obboleetteeti bitamee isa kana sirriitti agarsiisu immoo kaameramaan illee fiyyaa ta'e baay'ee bareedudha shaamiz illee isa wajji maachii kataati jechuudha kunoo isii tana shaamizii baay'ee bareedduu fi faashina taate jechuudha. Shi kaitaan immoo shurraabii maazariidhaaf ta'u yabbuu fi baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha. Ilaalime akkamittis agarsiisa. Baay'ee bareedaa fi kwaaliti eeggate jechuudha shurraabichi. Adiiwwan san raayyuu kana turre bareedaadha jechuudha. Kana fakkaata shurraabiilleen kaitaanu jalbaabni illee isa kana kuno kalariin kana fakkaata jalbaaban beeyta akkamitti akka diratamumaan diigeessa agarsiisuuf hin jiru. Kabiraan mootiyyuu minxaafidha minxaafiin kun isa kana baay'ee bareeddee kabiraa caammaa xilbilii fi obboleettii diyyaaf jette kun isa kana caammaa xilbilii fi kana bitee fi caammaa baay'ee bareedduu fi faashinaa sin jedha qaalli diyyaa kana fakkaatti meeshaan ati yeroo jalqabaatti talabaatti sin jedha bifti.